Dubartiin suuraa ishee argitan kun namoota addunyaa kanarra jiraatan keessaa jireenya hin baratamnee fi kan hin yaadamne yookiin namoota jireenya addaa jiraatan keessaa ishee tokkodha. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota maatii chaanalaa YouTube bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu. Egaa gama kiyyaan ani nagaa koodha. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jira. Viidiyoon keenya kan guyyaa har'aa kun akkuma jalqaba irratti agartan jechuudha. Seenaa ajaa'ibsaa tokko qabatee dhufee jira. Seenaa kana egaa hunda isaa yookaan guutummaa isaa dhaggeeffachuudhaaf yookaan baruudhaaf hamma xumuraatti na waliin turan affeerraa kootii sana dura obboloowwan haaraa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii chaanala keenyaa ta'aa isiniin jedha. Maatiiwwan koommaa sumarraan like godhaa. Yoo isinitti tole immoo share godhaa. Miidiyaawwan garaagaraa irratti jechuudha. Liinkii waliin share godhaa. Gaafa share gootan immoo tolee amma turtiin keessan na wajjiniin haa ta'u. Egaa amma gara viidiyoo. Dubartiin suuraa ishee argitan kun namoota addunyaa kanarra jiraatan keessaa jireenya hin baratamnee fi kan hin yaadamne yookiin namoota jireenya addaa jiraatan keessaa ishee tokkodha. Kana jechuunis jireenya addaa jiraatti jechuudha. Haalli jireenya ishee kunis kan namoota irraa wanti adda taasisu tokkoffaa erga dhalattee kaastee rifeensa mataa ishee murattee hin beektu. Lammaffaa namoota du'anii jiran nan kaasa jettee amanti. Sadaffaa abbaa warraa torbatti heerumtee jiraatti. Safuudha egaa dubartiin dhiira torbatti heerumtee jiraatti jechuun waan ulfaatuu fi yookaan addunyaa kanarratti waan hin baratamnedha. Abboonni ishee nama kan biraatti dabalii heerumi kan jedhanii yoo ta'e dabaltee heerumuuf gara booddeetti akka hin jenne afaan isheedhaan yeroo dubbattu onnee guutuudhaan haasofti. Kanas kan dubbattu ofitti amanamummaa guddaadhaan. Wanti nama ajaa'ibu immoo abbaa warraa ishee torban isaanii wajjin wal dhibbisuu fi wal jeequun isaan bira hin jiru. Walii galteedhaan wajjin jiraatti. Akkamitti hundi isaanii walii galanii gammachuudhaan walii wajjin jiraachuu danda'an? Kan akkamitti akkas gochuu dandeessi? Dhiira torbatti dhiisaatii dhiira tokkotti heerumaniyyuu wal loluu, wal jeequu fi wal dhibbisuun addunyaa kanarra akka jiru beekamaadha. Isheen garuu abbaa warraa ishee torban isaanii wajjin walii galteedhaan jiraachuun ishee namoota baay'ee ajaa'ibsiisuudhaan miira rifannaa keessa galcheera. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya osoo nama hin naasisu ta'e anaan baay'ee na ajaa'iba. Gaa'ela jechuun namoota saala faallaa ta'anii kan wal jaallatan lama gidduutti yeroo hedduu kan gaggeeffamudha. Kunis jireenya qofummaa dur jiraachaa turan dhiisanii walii wajjin jiraachuudhaaf deemsa eegalamudha. Akkuma beekamuu fi akka baratametti addunyaa kanarraa dubartii tokko ol fuudhee wajjin jiraachuu kan danda'u dhiira qofaadha. Kun immoo dubartiin dhiira tokko olitti heerumtee jiraachuun ishee waan baratame miti. Dubartiin kun garuu dubartoota hedduu keessaa akka addaatti jiraachaa jirti. Tokko miti, lama miti, sadiis miti. Abbaa warraa torbatti heerumtee jiraatti. Dabalataan hojiin ishee dooktara yookaan hakiimii qoricha aadaati. Naannoo jiraattu keessatti baalaa fi wantoota adda addaa walitti qabuun qoricha hojjechuudhaan baay'ee beekamti. Humna namoota dhukkubsatanii kan fayyisus nan qaba jettee amanti. Irra deddeebiidhaanis namoota du'an deebi'anii akka jiraatan godheera jettee dubbatti. Namoota du'an kanan gara jireenyaatti deebisu garuu namoota osoo lubbuudhaan jiranii waan gaarii osoo hojjetanii du'an qofaadha jettee dubbatti. Sababa akkas gootuufis gaafa gaafatamtu akkas jetti. Maatii fi firoonni nama waan gaarii osoo hojjetuu du'e sun gaddaan akka hin miidhamne waan an barbaaduufidha jetti. Humna kana eessaa fiduu dandeesse kan jedhuuf immoo macaafa qulqulluu irra seenaa nama beekamaa tokkotu jira. Innis seenaa Saamsoonidha. Saamsoon humnii fi dandeettiin isaa kan jiru rifeensa mataa isaa irra akka ta'e macaafni qulqulluun ni dubbata. Dubartiin kunis humnii fi dandeettiin rifeensa Saamsoon irra ture kan ishee irrallee akka jiru ni dubbatti. Maatii koo keessaas ana qofaatu akka rifeensa Saamsoonitti guddifateera. Akaakayyuun koos rifeensa isaa muratee hin beeku yookiin nama rifeensa isaatti buusisee hin beeku. Anis sochii yookiin daandii akaakayyuu koo waanan ordofeefidha humni gara koo kan dhufe. Humni koo akkuma kan Saamsoonidha. Olloonni koo baay'ee nan hubatani. Waa'een koo keessummaa isaanitti ta'eera. Namoonni baay'eenis akkamitti dubartiin tokko dhiira tokko olitti heerumti. Kun immoo dhiira torbatti heerumte jechuun waa'een koo bitaa isaanitti galeera. Sababa abbaa warraa torbatti heerumuu isheef gaafa gaafatamtu immoo hafuurri abboota ishee akka ishee adabu dubbatti. Kana kanan godhuufis ajaja abboota kootiinidha jetti. Abbaa warraa baay'eetti akkan heerumuufis ajaja naaf kennani. Ajaja isaanii sana waanan kabajuufidha humni addaa kan naaf kenname jetti. Dabalataan ijoollee baay'ee akkan godhadhuuf na abboomaniiru. Dhiira tokko irraa immoo mucaa tokko qofaa akkan godhadhu naaf eeyyamameera. Kanaafidha abbaa warraa torbatti heerumuuf kanan dirqame jechuun dubbatti. Ajaja kana gaafan ilaalu isiniin dhiisaatii anaan iyyuu baay'ee na naasisa. Kanaaf maal gochuutu narra jira. Ajaja kana yoon hin raawwadhu ta'e immoo adabbii guddaatu na eeggata jetti. Seenaa dubartii kanaa baay'een keessan gaafa dhageessan isin ajaa'ibeera jedheen yaada. Waan baay'ee nama ajaa'ibu tokkos isiniifan dabala. Abbaa warraa ishee torban isaaniitti gaafa heerumte isaantu ishee filatee fuudhe osoo hin taane isheetu isaan filatee isaanitti heerume. Akkamitti gaafa jedhamtu akkas jechuun dubbatti.
abboonni koo mul'ata natti agarsiisu. Nama natti agarsiisan ofii koo deemeen barbaada. Namoota isaan natti agarsiisan keessaa baay'een isaanii dhiirotuma naannoo koo jiraatanidha. Gaafadhee dhiirri tokko lakkinaan jedhee hin beeku jechuun dubbatti. Kana malees wanti nama ajaa'ibu inni biroon immoo abbaa warraa ishee tokko isaaniif mana dhuunfaa isaanii tokko kenniteettiifi. Ammas kanaan olitti hafuurri abboota ishee heerumi kan jedhuuni yoo ta'e dubartiin kun nama kan biraatti ammas dabaltee heerumuuf qophii akka ta'e dubbatti. Kana malees wanti nama ajaa'ibu inni kan biraan immoo abbaa warraa ishee tokko isaanii wajjin sa'aatii akkamii fi iddoo kamitti wajjin ciisuuf yookiin walqunnamtii saalaa gochuu kan barbaaddu yoo ta'e sa'aatii ishee barbaachisutti kan murteessu ishee fi ishee qofadha. Kanaaf immoo sababa isaa gaafa dubbattu mana bitee kan kennee fi ana waan ta'eef sa'aatiin barbaadettii fi eenyu bira deemee akkan buluu qabu anatu murteessa malee eenyuyyuu na ajajuu hin danda'u jetti. Abbaa warraa ishee keessaa eenyuyyuu gaaffii isheetti mufachuu hin dhiyeessuufis hin danda'u. Eenyuun isaaniiyyuu dubartii kan biraa bira deemanii yookiin deemuuf kan yaadan yoo ta'e na gowwomsuu hin danda'an. Sababiin isaa humna addatee waan hin qabuuf durseen beeka. Kanaaf nan isaan adaba jetti. Walqunnamtii saalaadhaaf abbaa warraa ishee torban isaaniif torbanitti guyyaa tokko isaan wajjin raawwatti yookaan isaan bira bulti. Abbaa warraa ishee torban isaanii keessaa nama 6 ijoollee tokko deesseetti. Nama tokko qofaaf hin deenye. Namoonni na sodaachuu isaanii irraa kan ka'e natti hin dubbatan. Kan nama ajaa'ibu garuu abbaa warraa koo tokko isaanii wajjin lolas ta'e jeeqitii hin qabu. Humni koo waan na eeguudhaaf eenyu illee ija hamaadhaan nan ilaala. Na miidhus hin danda'u jechuudhaan onnee ishee guutuu amanti. Abbaa warraa ishee keessaa tokko waa'ee ishee dhugaa gaafa ba'u akkas jedha. Yeroo dheeraadhaaf ishee wajjin jaalalli nu qabee hin turre. Garuu namoota baay'ee humna ishee fayyadamtee waan fayyistuuf ishee ni jaallanna, ni kabajnas. Akkamitti akka ishee fuudhe yookiin akkamitti akka isheen itti heerumte gaafa dubbatu immoo bilbilaan bilbiltee abbaa warraa ishee akkan ta'uuf gaafa na gaafattu isheedhaan fuudhuudhaaf miira yookaan fedha hin qabun ture. Garuu maatii koo dhiisee ishee biran deeme. Torban keenya iyyuu wal hin hinaafnu, wal kabajnee ishees kabajnee jiraanna. Wanti biraan kan nuti ishee jaallannuuf yoo jiraate immoo gaarummaa fi jaalala isheen nuuf qabduunidha. Namoonni akka jedhanii haasa'anitti osoo hin taane hunda keenya iyyuu akka abbaa warraa isheetti nu keessummeessiti. Yeroo ishee wajjin jiraannu kana keessaa wanti ishee madaalli tokko yeroo nama fayyistuu fi gargaartudha. Furmaata kanas kan argattu humna ishee fayyadamtee hafuura abboota isheetiinidha jedhee dhugaa bahiiraaf. Egaa gaaffiin shamarraniif osoo hin taane dhiirotaafidha. Dubartiin kun siif bilbiltee abbaa warraa ishee 8ffaa akka taatuuf osoo si gaafatte akkam goota? Tola jettama? Lakki jetta. Egaa deebii kee sumaaf inniisa. Hayyee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota maatii chaanala YouTube viidiyoo kanatti akka bohaartanii fi akka gammaddan abdii guddaan qaba. Dabalataan akka irraa barattan isiniin hin jedhu garuu akka ajaa'ibsiifattanii jirtan shakkiin qabu. Egaa viidiyoo kan biraatiin hamma walitti deebinutti laayikii fi sheerii akkasumas yaada viidiyoo kana irratti qabdan koomentii irratti barreessuu hin dagatina. Kana malee obboleewwan chaanala kanaaf haaraa taatan kun YouTube chaanalii YouTube'dha. Subscribe gochuudhaan maatii chaanala keenyaa ta'an affeerraa obbolummaa kooti. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraatiin deebi'een nufa nagaan turaa. Bye bye.